shubbisa itti leenji'anitti argamuudhaan mee shubbisti akkamiin leenji'ama? Namni kun yoo gannifame rukutuu ni dandeessa. Shubbisa aadaa fi ammayyaa akkasumas sagaleen sirbuu dandeessan dafaatii galmaa. Safuu dhakaa jaalalaaf safuu. Akkamittiin galmoofna akkan jedhe karaa ergaa gabaabaa SMS 800dhaan OTS jechuudhaan maqaa keessanii fi bakka argama keessanii barreessuudhaan galmaa'uu ni dandeessu. Namoonni ispoonsara ta'uuf barbaadan ispoonsara nuuf ta'an kottaa oomishaa fi tajaajila keessan beeksifadhaan. Oromiyaa!